har'a Impaayera Itoophiyaa jedhamtu keessatti diinonni Oromoo fi Oromiyaa irratti bobba'an danataniiru. Yeroo bari'uuf jedhu dukkanni ni hammaataa akkuma jedhamu karaa tokkoon diinonni Oromoo idileen wayyaanee yookaan TPLF uummata Oromoo gidduutti afaan faajjii uumanii saba guddicha kana wal dura dhaabanii qabsoo itti wareegamaa jiru kanarraa of duuba deebisuuf tattaaffii isa maayii wayita godhaa jiran kanatti karaa biraatiin immoo diinonni isaa kaleessaa harcaatonni nafxanyaa ilmaan Habashaa duula haaraa Oromoo fi Oromiyaa dhabamsiifna jedhu ifatti lallabaa jiran. Gariin biyya hin qabanii jedhu gariin isaanii immoo uummata dhiphoo jechuu bira taranii maqaa inni hin feeneen hanga waamanitti gahanii jiran. Diinonni Oromoo kunneen waan tokko irratti walii galu uummata guddeessa Oromoo xiqqeessuu fi biyya isaanii Oromiyaa ciranii dhabamsiisuu isa jedhu irratti. Atile ya dololo rikicha kajelte ka are rikicha jarre galana kamatau Atile ya kesuma darbu kajelte ka Olaf golon kanabba kesuma ndinkan gahu Ode bashiran kaba kandire kesa dahu Tu'e tambada male kesuma ndinkan gahu Udu abba ko atahu Udu abba ko atahu Gara lafu na menya Dinanu tibiteka Arreda foka hamna Negarbu male jeteka Hangu batika bantu Kubana matika ba Ara harkan abani bodenshi nama kuba nama halom bafanne nama lammin falmanne eduk daran abdu kuba amatu kuba kum Waggoota dhufaa darban kana keessa qabsoon mirga abbaa biyyummaa Oromoo ededumaan jabaatee fuulduratti tarkaanfataa deemuunsaa diinota kana lamaan hirriba dhorkee wixxifachiisaa jira. Uummanni Oromoos shira isaanii kana bareechee hubateera. Kaleessi har'a miti. Iticha wayyaane afaan qawwee rasaasni hidhaan ajjeechan qabsoo keenya illaaffisu. Qaama qabsoo bilisummaa Oromoo waliigalaa kan ta'e fincilli diddaa xumura gabrummaa bara 2016 irraa kaasee hanga ammaatti bifa adda addaan itti fufaa jiru daran Oromoota onnachiisee diinota isaa bir'achiisaa jira. Abdii egeree Oromiyaa kan ta'an qeerroon dhaloonni haaraa ammaa kunis gabrummaa baachuu akka hin dandeenye ifatti hojiin mirkaneessaa jiran. Dhiiga isaanii dhangalaasanii lafee isaanii caccabsanii itti boba'anii loltoota agaazii hanga funyaanitti hidhatanii biyya abbaa isaanii Oromiyaa humnaa weeraranii qabatanii jiran gootummaadhaan dura dhaabbatanii ofirraa qolachaa bahanii. Sodaas injifatanii sabboonummaa Oromummaatiin dhaangi'amanii diina rom'isiisanii labsii yeroo muddamsaa wayyaanotaa baasisanii. Arimaa moogisikaa keessa madaqaalaa jiran wajjumaa muranii arimaa moogeessaa gubanii alagaa bira fakkaatee biyyaa musaa muluftee bira fakkaatanii dhaanii biyyoo nyaachisanii. Marse la pajite gamboda balballi tolaan jiru cabsiiseen karaa booda. Gootummaa isaanii kanaanis uummata Oromootti kabaja horanii. Uummattoota biyyattii bira taraniis warra diinaaf meeshaa ta'anii uummata keenya ficcisiisaa jiran kanneen akka obbo Lammaa Magarsaa odoo nafne akkasitti ragaa baasisanii. Akka ilma namaatti akka sabaatti jiraachuudhaaf tokkummaan keenya nu barbaachisa. Yeroo hunda nagaa keenya yoo jennu waan tokkummaa keenya diigu hunda irratti qabsaa'u beeknee hubannee qabsaa'u barbaachisa. Nu callifna arbaciise seetee nu dammaqna boolamee qabuute akka dhukaaf tefsilaa dhumneerra gamtaan lolle kanumaaf cimneerra.
nuti rakkoo baay'ee qabna. Rakkoo baay'ee qabna. Warra gurmaa'ee miti turre nu bittinnoofne warra turreerru. Bittinnaa'uun keenya immoo kaaniin fayyadee jira. Kaaniin fayyaduu duwwaa otoo hin ta'in onurratti immoo bara dheeraadhaaf dukkana nurratti haguugee jira. Bittinnoofne waan turreef murni xiqqaan murni gabaabaan akka barbaadetti akka looniitti bakkee keessa nu oofeeti gara barbaadetti akka looniitti nu tikseeti bakka barbaade oolchee nu bulchaa ture. Hojii manaa guddaa saba kanaaf uummata kanaaf har'allee challenge kan nu godhaa jiru tokko ta'uudha. Gurmaa'uu gabroomuun keenya bitamuun keenyaaf sababni gita bittoota duwwaa miti. Bittinnoofne waan turreef murni xiqqaan murni gabaabaan akka barbaadetti akka looniitti bakkee keessa nu oofeeti gara barbaadetti akka looniitti nu tikseeti bakka barbaade oolchee nu bulchaa ture. Har'a waa hundaa ol wanti hunda keenya gammachiisu dhaloota sabboonaa uumneerra. Dhaloota beekumsa qabu, dhaloota mirga isaa falmatu, dhaloota eenyuufiyyuu boquusaa gadi hin qaban uumnee jira. Nu callifna arbaciise seetee nu dammaqna boolamee qabuute akka dhukaaf tefsilaa dhumneerra gamtaan lolle kanumaaf cimneerra. Dhaloota seenaa tokko jijjiiree jiru mammaaksa tokko maal jedhu abbootiin keenya baraaf murtuttee gadi jedhanii jala darbuu hin danda'amaa? Hin danda'amu. Har'a hin danda'amu. Baraaf murtuttee gadi jedhanii jala darbuu jechuun achumatti ciisanii hafuunis dhufuu danda'a. Yoo fuulduratti murtuttee sitti dhufu sana akkatti ofirraa faccisuu dandeessu fala qabaatte ofirraa faccisuudhaan malee yoo gadi jette kufuu dhabuu keedhaaf kuftee achumatti hafuudhaaf kuftee cabuudhaaf wabii maalii qabda? Dhaloonni seenaa kana jijjiiru har'a dhalatee jira. Abdiidha kun. Har'a dargaggeessi keenya hojii dhabaa haa ta'u iyyuu malee har'a dargaggeessi keenya hojii dhabuu isaatiin abdii kutachuun qabu. Humna jijjiiramaati. Humna sabni kun uummanni kun abdii irratti gatu. Hundi keenya abdii irratti gannudha. Humna kanaaf jireenya isaa har'aa otoo hin ta'in humna lafti bari'aa fi jiru itti dukkanaa'aa jiru otoo hin ta'in lafti bari'aa fi jiru ta'uu isaa hubate addunyaa kana keessatti qabsoo dhuunfaa isaatii waliin taasisuu qabu taasisuutu irra jiraata. Pirezidaantiin Oromiyaa tokko haala takkaa mul'ate hin beekneeni sabboonaadhuma Oromoo saba Oromoo akka jaarmiyaa maan saba Oromoo keessaa dhalate keessa taa'ee dubbatu tokkottitu ganda ormaa taa'ee yeroo inni sagalee sabboontummaatiin dubbatu dhagaa jirra. Akka waan Oromooni sagalee bakka bu'iinsa qabu sagaleen Oromoon qabu dhukkubbiin uummanni Oromoo qabu akka inni dura bu'aa kanatti dhaga'amaa jiruu fi rakkinni kana booddee furamee uummataa wajjiniin hojjechuudhaaf mootummaan akka inni qophii ta'etti akka namni dhaga'uuf jecha wanta isaan godhaa jiran kanadha jechuudha. Kuni ganda ormaa taa'anii wanta tasumayyuu hojiirra ooluu danda'u miti. Tokkoomuu irratti xiyyeeffatee tokko ta'uun akka baay'ee barbaachisaa ta'e. Gurmaa'uun akka baay'ee barbaachisaa ta'e, ijaaramuun akka baay'ee barbaachisaa ta'e, san qofa doon ta'in sammuun nama kennaa bilisoomuu akka qabu, rakkoo amma keessa jirruuf, rakkoo amma Oromoo mudate kana keessaa bahuudhaaf sabboonummaan Oromoo guddachuu, sabboonummaan sun immoo bilchina irratti hundaa'uu akka qabu dubbate walumaa galatti haasawa isaa irra deebi'uuf adoon ta'in waan bu'uura qabu, waan baay'ee barbaachisaa dubbachuusaa jala sararee himuu barbaada. Haasawni isaa waan haftoo tana qaba rakkoo kana qaba waan jennu hin qabu. Namni dhaaba san hogganu jechoota akkanaa kana onnatee dubbachuu akka danda'u kan godhe maali jennee galaallu galanni guddaan sababni guddaan qabsoo bilisummaa Oromoo jechuudha. Qabsoon bilisummaa Oromoo dhawaataan jabaataa dhufte keessattuu waggoota muraasa sadan dabre kana keessatti sochiin uummanni keenya gara hundaa kaase jijjiirama guddaa fide. Jijjiirama lamaan arga. Gama tokkoon wayyaaneen ummata keenya akka amma duraatitti dhiphaa jecha xiqqeessaa arrabsaa
bituu akka hin dandeenye amma booda hireen isiin qabdu afaanumallee taatu dhugaa isaa galchaa yoo deemte qofa akka ta'e hubattee tooftaa akkanaatiin akkas deemtu agarra. Gama biraatiin immoo hubadhu opiniyoo keessa warri jiran gariin kan garaa bitamee jira. Gariin kan mala dhabeetu achi keessa jiru jira. Irra caalaan hoogganotaa fi miseensonni opiniyoo garuu wanni garaa Oromoo jirtu garaa isaanii numa jirti. Takka karaa dhabanii takka garaa fiitiin bitamaniif dhugaa Oromoo dubbachuu dadhaban. Sodaarraa kan ka'e amma dura. Har'a kan argaa jirtu sadarkaa lammaatitti illee haa taatu sadarkaa jiddu galaatti wanni ati argaa jirtu ummanni Oromoo akka malee kaka'uu isaatirraa qabsoon Oromoo akka malee ciimuu isaatirraa onnachaa dhufuu isaanii agarta. Oromiyaan gaafa bittaa halagaa jalatti kufteerraa kaasee dhaloonni sirna gita bittoota gabroonfattuu Habashaa akkanaa tole jedhee fudhatee hin turre. Qabsoo bifa fittanna'aanis ta'u bakkeewwan maratti gootummaadhaan diina qe'ee isaanii irratti isaan weerare humnaan qabatee ofirraa qolachaa turan. Haala kanaan dhaloota har'aatiinis gahaniini. Galmee seenaarraa akka hubannutti dhaloonni qubee qeerroon har'aas kan abbootii isaanii irraa dhaalan itti darbanii xumura itti gochuudhaaf diinaan hudhanii wal qabaa jiran. Kanarraa ka'uun qabsaa'onni hangaftoonni keenya kaleessarra dhaabbatanii har'atti kan akeekan qaban. Gabrummaa dandeenyu hiddaan buqqifna dadhabnu ilmaan itti guddifna jedhanii dhaammatanis dhaloota kanaan xumuratti kala'ee jira. Lammeetti soorataan kan booree qabu kormatu lagaa bookkisa lafti yoo bareede mimmisa hantuuta lubbuudhaan jirtu boofatu jira liqimsa inni haqa keenya deemsa dandeenyu hundeen buqqifna yoo didde ilmootti guddifna diina buqqisuu dhuma qabna. Sadarkaa qabsoon Oromoo har'a irra ga'e wayita dubbannu kan kaleessa ka'umsa ta'an yaadachuun barbaachisaadha. Qabsaa'onni hangaftoonni Oromoo bara dukkanaa san keessa turan dursanii dammaqanii wareegama boonsaa kaffalanii daandii qabsoo bilisummaa Oromoo xurree isaaniin saaquudhaaf tattaafatan hedduudha. Isaan keessaas Jeneraal Taaddasaa Birruu, Elemoo Qilxuu, Baaroo Tumsaa, Jaarraa Abbaa Gadaa, Luba Guddinaa Tumsaa, Hayilamaariyaam Gammadaa, Maammoo Mazammir, Hajii Adam Jiloo, Adam Saaddoo, Abbishee Garbaa fi kan kana fakkaatan yommuu ta'an marti isaanis kan dhaammatan tokkoof tokko bilisummaa Oromiyaati. Dhaloonni haaraa kunis imaanaa isaanii kabajaan ofitti fudhatanii kaayyoo isaan itti wareegaman kana dhugoomsuudhaaf hiriira galanii tarreerra dhaabbatanii aarsaa boonsaa itti kaffaluun har'a Oromiyaa fi ummanni Oromoo addunyaa keessatti akka boquusaa ol qabatee deemu ummata kabajamuu fi sodaatamu taasisaniiru. Kanaafuu dhaloonni seenaa haaraa dalagan kun galmee seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti kabajaan bara baraan yaadatamu. Yaduri Pakistani, Osatin Karmantani. Yaduri Pakistani, Osatin Karmantani.
Taate birruu ya faachisa. Para tuttaa ya faachisa. Deemoo qilxuu ya faachisa. Guddinaa ya faachisa. Sammammootaa ya faachisa. Abdullaahi ya faachisa. Rooba bultuum ya faachisa. Hayda Maaraam ya faachisa. Argawtiin kaa ya faachisa. Kaffee butee ya faachisa. Kan fatansaa ya faachisa. Kan firrisaa ya faachisa. Gammee dhaabaa ya faachisa. Irree tokkummaa cimsa Oromummaa jabeessa rukuutee diina qabda bilisummaa dhugu. Sabni gurmuu hin qabne lapheef sammuudhaan walitti ni hidhamne gatiin qabu. Saaxilamaadha yeroo hundaa. Saaxilamaadha. Gaaddisa hin qabu. Yoo akka dhalootaatti akka dhaloota har'aatti ergama guddaa qabnuutti of ilaalla yoo taane rakkoon keenya kaleessa dhiisaa kan warra kaanii maallu miidhanii rakkoo lakkaa'u miti. Dararaa isaan nurratti raawwatan rakkaa'uun bira dabarree rakkoon nu bira ture rakkoon nu keessa ture rakkoon gola keenya keessa ture maali tokko lamaan isa lakkaa'utu nu baase isatu falanuu ta'a waan ta'eef yeroo hunda tokko ta'uun gurmaa'uun barbaachisaadha. Akka obbo Lammaan jedhu kanatti ijaaramuun barbaachisaadha. Ijaarsi sun garuu kan mooraa diinaa gabbisu odoo hin taane kan mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo humneessu ta'uu qaba. Ijaarsa kee tolchi jedhiini abbaadumaan tolti keheeni bumaasi nyaanni maallaqaani ajjeefne baafana dhiigaani sodaa qawween qabnu jedhiini of kaabachiisuun eegumaani. Jaarmiyaa jabaa qabaachuun kan yeroo kamii caalaa fardiidha. Jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo maqaa adda bilisummaa Oromootiin ijaaramanii socho'aa jiran akka fedhii uummata keenyaatti walitti dhufanii waliif hirkoo ta'anii qabsoo uummatichaa laga ceesisuun murteessaadha. Waltajjii adda addaa irratti walqabannee qabsoo uummata keenyaa laga ceesisuu qabna jechuun durataan paartii koongiresii federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa yeroo maraa kan dhaammatanis kanuma. Tokko kan inni waaqa kadhatu yaa waaqa tokko nu godhi yaa waaqa afaan tokko nu dubbisi yaa waaqa tokko nu godhi yaa waaqa afaan tokko nu dubbisi jedha. Iddoo baay'eetti immoo faca'uun kun yeroo baay'ee dhaabbota Oromoos haa ta'u saba Oromoos haa ta'u gara waggaa 40-50 jeeqaa ture. Sabni Oromoo dhibee sana keessaa bahu malee lagan ce'u. Dhibee sana keessaa bahu malee lagan ce'u jechuu kooti. Tokko ta'uudhaaf garuu tattaafachuun nurra jiraa, hojjechuun nurra jiraa, qabsaa'uun nurra jiraa. Waaqa sinnaa kadhanne immoo dhugaadhaan kadhachuun nurra jiraa jechuu kooti. Egaa dhibee sana iddoo baay'eetti ishii fayyinu malee laga ce'uun akka jedhamu miti. Wayita sirni wayyaanee kufuuf daddaaqamaa jiru kanatti uummanni Oromoo kan yeroo kamii caalaa tokkummaa isaa jabeeffachuun murteessaadha. Sababiin isaas humni tokkummaarraa madda waan ta'eef mootummaan faashistii wayyaanee sabbicuu ilmaan Tigraayin durfamu har'a maqaa dimookiraasii kijibaan addunyaa sobaa baatee qabsoo ilmaan Oromootiin saaxilamtee jirti. Dinagdeen ishii kadhaan addunyaatti kijibdee saamaa turte harkatti honga'ee jira. Dinagdeen biyyattii sanillee caccabuutti jira akka durii kana miti. Tokkoffaa Oromoo Pirootestiin ukkaamsee qabee jira. Sochiin akka durii sana hin jiru. Dinagdeen akka malee kollaapsi godhuu jira. Duriyyuu parsantii haganaan guddatee maal waan jedhan mallaqa liqeeffatanii infraastiraakcharii karaa gugurdaaf fooqii ijaaruuti malee it was not real economic development. Ka uummanni biyya sanii irraa qooda fudhatuu miti. Keekii warri yookaan immoo daabboo guddaa warri aangoo dhiyaatan muratee nyaatu malee waan uummata kaaniif oolee miti. State of emergency isiin awaajuun isii Oromoo Pirootestii wanni akkanaa kun
meeshaan akka hin gurguramne akka gabaarra hin baane godhuun isaa meeshaan gurguramus gatiin isaa gabbuun isaa namni asii dur biyya dhaqee doolaara achi baasu namni biyya dhaquu dhaabuun isaa hedduu wanni kun walitti wal gahee miidhaa guddaa kiraayisisii guddaa irra itti fide baankii nama doolaara hin qabdoodhaan asiin dura akka dhageenyetti namni biyya alaati waa bitu rakkina guddatu jira amma warri impoorti godhu doolaara hin qabu waan akkanaatti wal gahee kiraayisisii guddaa itti fide mootummaa ikonoomii Itoophiyaatitti. Ji'a kana keessa karaa miliyoona 42 doolaara miliyoona 42 kafaluu qabdi Itoophiyaan kan reelwee qofaa isanayyuu bakka itti kaffaltee fiddee kaffaltu dhabdee rakkataa jirti. Amma immoo edu ilaalame sochiin Oromoo kun ka'ee waggaa kana booda edu amma warri darajaa kennuuf sun ilaale amma immoo politikaalii rakkina keessa jirti waan jedhaniif meebii 10 ta'uu danda'a 15 ta'uu danda'a. Kanaaf amma rakkina akkamii keessa galanii shipping laayinsii Itoophiyaa kan almost waggaa 60 kara markaba tokko qabu. Markaba jechuudha. Isa gurguraa jiran jechuun kan inni hojjetee biyya sanaaf inkamii galchaa jiru galii galchuu irra jiru isaan biyya alaatti gurguraa jiran jechaadha. Kan amma kan karaa baaburaa kana ijaaranii fixin edu baaburuu hojiin jalqabne sheerii isaa biyya alaatti gurguraa jedhanii dubbataa jiran. Suni warri sheerii bitu suni gaafa dhufu galii irraa argatu waan qabuuf gatii akka ammaa kana birrii 6-7 miti kan ittiin deemtu 50 faa ta'uu danda'a. Sun immoo jireenya uummata biyya sanaa irratti akka malee rakkoo uumaa aguma idaa keessa seenaa deemtu waan biyyaaf barbaachisu sanarra dhiistee waan sana kaffalaa deemtaa kun immoo uummata irratti rakkina guddaa tokko uumaa deema jechaadha fuulduratti. Bara 2011 markaba 9 bitan Chaayinaa irraa miliyoona doolaara miliyoona gara 300ti markaba 9 eega bitanii ka'anii booda waggaa 5 uduun gahin amma in gurguraa jedhan shipping laayinii kan waggaa 5 booda ammootu kaampanii maa hin gurguraa jedhan amma gaafasiis dubbi ammaas gurguru jira akkuma duratti kakaraa jenne san finfinnee eega karaa dalaganii asfaaltii godhanii lafa qotanii maal jedhanii ka'anii namni reef makiinaarra oofu yoo jalqabu amma ammoo baabura irratti dalaganii ammallee deemanii qotuu eegalan san mootummaan kun meegaa piroojeektii tokko gara meegaa piroojeektii tokko guyyama guyyaan ce'aa jecha. Mootummaan wayyaanee olaantummaa ilmaan Tigraayin durfamaa jirtu kun qabsoo uummanni Oromoo gaggeessaa jiru laaffisuuf jecha diinota gama hundaan Oromoo irratti baay'isuun tooftaa dulloomaa itti maayii bahaa yoo nageessedha. Obboleewwan isaa kan ta'an uummata Sumaalee irraa kanneen akka Abdiillee kan garaan bitaman ofitti qabanii daangaa Oromiyaa weeraruun dhiiga ilmaan Oromoo hedduu dhangalaasisaa jiran. Weerara daangaalee Oromiyaa irratti Oromiyaa bahaa, kibba bahaa fi kibbatti gaggeeffamaa jiru kanas ofirraa qolachuudhaaf gamtaan dhaabbachuun murteessaadha. Tumsii fi deeggarsi gama hundaan taasifamuu qaba. Walumaa gala guyyaan gabrummaa akka gabaabbatu kan taasisu numa Oromoota. Dhimmi irratti walubannoon dhabamee ilaaf ilaameen hiikkataa qabsoo waloo irratti waliif tumsuun yeroo akkaan barbaachisu keessatti argamna. Wal dhaga'uun waliin mari'achuun waliin obsaan dhimma dursa kennamuufii qabuuf dursa kennuun fardiidha. Qabsoon mirga hiree murteeffannaa saba keenyaa dhugoomsuudhaaf falammii ijibbaataaf fuulduratti warraaquu barbaachisa. Qabsoo murannoo fi kutannoon itti jirru kana galmaan gahuudhaaf kaachuu yoo dadhabne sonsomaan arreeduu feesisa. Gaafa gamteef gameessa qaba, gaafa roorrootiif qeerroo qaba.
Kepate ate pate lola lamiko Ikin kamarami ofti jeda pango Tikepate ate pate lola kerongo Ikin kamarami ofti jeda pango Kapsa jabe si jajabadu jajabeko Ikin kamarami ofti jeda pango Falma male matenjiru ya kokoko Ikin kamarami ofti jeda pango Injifane abilisongu ya lamiko Ikin kamarami ofti jeda pango Ikin kamarami ofti ya kokoko Ikin kamarami ofti ya lamiko Humna nu hir'atee ifatti mul'ataa jiru kana haala shaffisaan itti guuttannu mala dhahachuun murteessaadha. Sababiinsaas tokkooman irroomanii falmaa ijibbaataa kanattis xumura godhan nagaan. Sanite Nina pinin sanite Maniriranite Gamta falmatanite Bela dandanite Debus dandanite Lubu wareganite La feda chabanite Injif kere si tukan jalatani tutuka kana tuka jalata tutuite na dubisu ma volata jabatu kabina maraba sabota na tutuite na tosabu ma volata kero tu kabina maraba sabota injif kere si tukan jalatani tutuka kana tuka jalata tutuite na dubisu ma volata jabatu kabina maraba sabota na tutuite na tosabu ma volata kero tu kabina maraba sabota Thank you.